Saa torba tiktookii gubbaa teenye filannoon suni lakkoomsaan ture nu filatanii nutis filatamne waadaa seenne ni hojjannaa goonuu kan namte kanatti nama kutaa keenya keessa rakkoo fide jenne anis maaki ijoolleen Harargee dubartiidha dubartiin nun bulchitu ja'anii ganama gisee hirribaa koo honoo footoon galabbatamtee jirti ifiina filanii na galabbatan. Haay achi deebina aslii fi nasree keessaas eenyummaarree gaara cilaalu nuuf haa ta'u jaanii ijoolleen Arsii galabbatan aslii achi deebina maammee Aljeziraa Abiyyiin jaalatu bakka nun buu jaanii galabbatan ganama hirribaa gisee kan uummataan nama hundaatu galabbataman way good giseen achi deemu dubartiin nun bulchitu jaan ijoolleen Harargee achi gisee deemnu asliin hin ta'u gaara cilaalu ta'uu qaba jaan way good akkasitti bar raayyaa abbaa mancaa hundaa dhufee bar gaayis gaafa nuti shoomamnu san jechuu raayyaan abbaa mancaa hundi dhufee kutaa 11 irratti iluu irratti bakka iluu abbaa booraa irratti illee ijoollee ramadnee kutaan shawaatilleen Abdiisaa gaafsanii raacheen akkasittiin jiru ture gaafa san raacheen dhufne ture miidiyaa kanarratti just akkasittiin beekamne ture wanti goone eenyu maqaan isaa waggaa 3 dura bar eenyu Abdiisaa hagaa ta'e jechuu shawarratti yaa gaayis ganama gisee hirribaa kaan nama 5,000 laallamnee raayyaan abbaa mancaallee dhufee du'aa nu godhee jabaadhaa nuun jee gastee keenya seenee gaafsa nuti hundi gammannee Allahu akbar jennee beekaa kaanu giseen ganama hirribaa kaan kunoo mana banataniiti nyam jaaboo gabbeetiin aangummaan tuyyoon irraa haftee aboo obbaleeyyan an kana booda wannummaan mataa uummata walii qabuuf hin jiru keessaa beeje asliinis keessaa beeje nasreenis maammee Aljeeziraanis keessaa beeje wanti nama kana jeef maali manguddummaa jettanii tiktook irra deemtan kuni ifumaa salphattan malee namni isin dhaga'u hin jiru jechuu fedheeti yookiin abaara yookiin gorsa barcuma bikkuma teessanitti gorsa wallaahi sheekni manguddummaan hin araarsettee dhuftin salphatiin an dhugaan sinitti hima jechuu because waan arkineef namni hundinuu ustaazonni gabbaahati miidiyaa qabdan irratti yookiin abaara yookiin gorsaan isin jechuu barbaada yoo akkanatti wali qabamtaniituma araarsaa oltanii nama 15,000 fiddanii 10,000 irratti fiddanii araaristan boorus tokko ka'eetuma waa balleessa maaliif maa waa balleessa bikka feemastoonni wali qabametti sheekonni wali qabamneetti na yaamanii araara na godhanii mul'achuudhaaf jee waa balleessa manguddoon gaafa wali qabamtee heddummina namaatiin namni walitti araarame boorullee heddummina namaa san laalamuu waan barbaaduuf waa balleessaa jechuu na akkasitti yaada jechuun wallaahi manguddummaan waan waa balleessa reessuun fakkaata waa balleessa katakkaa namni kun kudhanii miti namni tokko laalee hin beene ka'e dhufeetuma waa balleessee achirra qabdanii fiddanii ammas walitti araarsitanii jechuu kanaafuu gabbaatanii miskiinni dalagatee ifiifuu nyaatee garaa hin qabne ajjeefamuu rukutamuu tumamuu hin qabu jaatitti ustaazota gudguddaa jira ustaazonni keenya kabajamtoonni keenya jaalatamtoonni keenya gaafa waan akkanaatillee dubbachuun bareeda amantii keessaa gaafa miskiinni tokko rakkate miskiinni tokko tumamees bar shari'aan dubbadhaa fi dhaabbadhaa fi numa jatti bar na waan akkanaa kanallee osoo dhaabsistan bareedaadha amma feemasiin aangoo wanta takka hin qabnu jechuudha aangoo namni nama tokko qabee fidee dhiifama ol gaafachiisu namni waan akkasiin jiru hundi tiktookii silkii bitateetuma deema obbaleessoo silkiin ta'isaa daataan kan isaa akkasuma chaarjii yoo dhume fi itti godhata namni tokko aangoo irra qabu hin jiru yoo ustaazota keenya gabbaataniituma akka rabbi fedhetti akka namni fedhetti illee osoo karaan nagaa labsame bareedaan itti fakkaatan yookiin immoo shoorxatti warra qawwee wali qabuu fi warra wal dhiitu jiru san
shorxaan akka qabee biyya galchuu godhuu qabdan. Dhumatti gaafa tokko xallazamee biyya galee ni adabata jechuudha. Namni akkamitti biyya namaa keessatti wal dhaasa wal ajjeessa? Namni akkamitti biyya hambaa keessatti wal dhaa? Osoo amma shorxaan argite warra akkasitti qawwee wal qabuu fi dhagaa afaan wal kaa'ee mudhii wal kutusan, osoo amma shorxaan amma afaan arabiffaa takkaan namni oromoon takka kaatee afaan arabiffaa takkaan osoo itti muddite wallaahi wabillaahi harshim seentan jechuu wali qabamtanii. Okay, osoo namni tokko arabiffaadhaan ka'ee dalagee lookeeshinaa qabamtanii galtan. Galuu malee maaliin indaa'umni fannifamtanii karaa kanaan akka isaan adabatan godha. Maaliif jennaan namni Oromoo ajjeesu faayidaa hin qabu. Boru ilmu abbaa isaatillee ajjeesuun isaa waan hafa hin qabneef jechuudha. Because sababa asirratti feemasoonni walaleestee miknaanni keessan feemasas haa ta'u dhiisuu haa baatu biyya hambaa keessatti waliif gaaddisa ta'uu qabdan, waliif irkoo ta'uu qabdan. Wallaahi biyya tana keessatti Oromoo qabeetumuu miti. Yoo namni nama kiyya akkatti ilaalee na danfisiisa jechuudha. Because Itoophiyaa keessatti dhageeffadha, Itoophiyaa keessatti biyya abbaa keetirra jirta. Abbaan fedhee wallalteen illee uumaa sitti hin fakkaatu jechuudha. Biyya namaa gaafa dhayitu maalummaan biyya keetii, nama keetii, dhiiga keetii si marara jechuudha. Wallaahi biyya tana keessatti amma Arabni tokko yoo Oromoo dubbate wallaahi dhiini kun 90 dhaqanii jirni beektaa niin aaraan jeena wallaahi kan na danfisiise jechuudha. Baqa takka jennaan biyya tiyya faayyadadha waynii biyya tiyya osoo hin jiraadhe waynii jeeti niin aara jechuudha. Nama kiyya gisee namni tuqe arrabsi biyya tana keessatti garaan na bada. Because biyya namaa kana keessatti wal hammachuu qabnaa, wal jaalachuu qabnaa, wal dhageeffachuu qabnaa, wal jala deemuu qabna Oromoo. Wallaahi meelaadha nuti kana Somaaleen nu rooristi, Amaarri nu roorisa, nafxanyaan asii nu rooristi, Somaaleen asii nu rooristi. Namni nutti roorisne hin jiru. Sinigalee achirraa roorroon biyyaa nu baaste. Rakkoo meeqaan biyyaa baanee yoo deebine ofii wal nyaannu oomee rabbii jedhaati. Yoo ofii wal ajjeesnu, yoo ofii wal tumnu sirrii miti wallaahi. Wallaahi sirrii miti yaa Oromoo. Haquu fi miidiyaa kana irratti miskiina sababa namni tokko gabbee Arsii arrabseef, sababa namni tokko ka'ee Harargee arrabseef miskiina dhiisa. Warra arrabseesan yoo feetan akka feetan godha. Warra dubbiin irraa kaateen beeku waan kana keessa seenuun fedhuunis hin beeku. Gan ani kagaraa na balleesse ummata kiyya miskiina kiyya san ummata kiyya Oromoo tiyya tan achii ijoollee Arsiitis taate Harargeetis taate lameenu warra achi keessatti akkasi rukutamuu jiru santu garaa na balleesse wallaahi. Ayi TikTokiin maaliif warningiin itti kannaa? Santu garaa na balleesse wallaahi. Nama asii wal nyaatu kanaa miti wallaahi ka garaa na balleesse. Khayfiifuu Arabni yallaa fi ta'aalii fi yallaa mudhii kuttee yoomi guyyaa takka dalagadhee yoomi walitti qabadhee yoom naa dabartee haadhati yalaalaa yoom naa dabartee dhaabbadhaa nama jawsan fuudhanii akkasitti humuun wallaahi wabillaahi sirrii miti kun. Yaa Oromoo bilisummaa kadiddeef ifii wal cunqursaa jirra wallaahi. Manarraa bilisoomuun osoo hin jiraatiin sammuu teenya osoo hin bilisoomsisin diina bira koopiliinki na godha. Laal baayiraaliin gabbu'aa jira waan akkaawuntii kiyyan irratti wanti taa'ee jira. Nuti yoo waliin jaalatin, yoo waliin kabajin, yoo waliin dhageeffatin wallaahi nafxanyaa osoo lafarraa fixxan Oromoon hin bilisoomtu. Nafxanyaa nama osoo deemte osoo lafti teenya akkas taate abbaan biyyummaa keenya nuu kabachiise ni bilisoomnaa jettaniin wallaahi Oromoo kutaa godhata kan walis seenteetii wal fixxe jechuudha. Wannummaan bilisummaan hin jirtu. Bilisummaan dura ofirraa eegala obbaleessoo. Dura ofirraa bilisummaan ofirraa eegala. Okay? Kutaa godhata ko kabajjee Oromoo kutaa godhata ko obbaleeyyan kan kee haadhaaf abbaan tokko kadhiini keessan tokko wal kabajjanii gaafa waliin deemtan
bilisomna. Miskiinuma san dhiisaa nama wani ani isinin jiru miskiina dhiisaa haa dalagatanii. Rabbiin immoo isin qaba wallaahi. Nama ifiifuu kubzii takkaa fi shaayii takka nyaatanii nama nyaatee garaan quufne akkasitti ciibsitanii tumuun hiitanii tumuun wal tumuun akkasii sun Harargeetis ta'e Arsiitis ta'e wal dhiisa. Wal dhiisa wallaahi bareedaa miti. Maqaafillee seenaafillee hin ta'u. Yoo amma namni tokko isin harka du'eemee akkam ta'uu deemtan? Yoo namni tokko laaffatee du'e uume maqaafis seenaafis wallaahi waan takkaan dhageenyetu hojjetamaa jira dhaloota kana keessatti. Dhalootni nuti jechuun dhalootni kuni bari dhaloota goota ta'uu wallaallee gootota faarsinee gootota faarsinuun immoo of dhaadheessinee of guddisnee xeettu xiyyarra caala jennee wal tumnuu dabar. Dhaloota sammuun keenya hin daleene dabarnarraa qabaati. Dhaloota bar silaa gootummaa gootota faarsoo osoo hin ta'in dhaloota goota ta'e Haacaaluu Hundeessaa amma goota Oromooti. Jaarraa 21ffaa keessa goota inni. Sinigalee goota ta'a mul'adha. Gootota faarsaa ooltanii of dhaadheessuu miti. Goota ta'ititi hojjedhu sirraa dubbatamu siifaa barreeffamu siifaa leellifamu obboleessoo. Nun cinqinaa nuti yookiin tiktookii kana dhiisnee deemna. Wallaahi ani xaaxuma wallaahi awwaan akka Oromoo wal nyaatutti garaa kiyyaa fi sammuu kiyya na gubu hin jiru. Wallaahi la'aasiin tiktookiin kiyya waarningiina kan nemee koppiilinkii naaf godha. Akkanaa so'eenis waarningiin istamoo maaltu maal ta'e waan hin goosisne hin qabdan barisin amma fa'a. Mee taaptaap godha. Wayni rakkoodha wallaahi. Guys wallaahi maalagee ganda keessa jiru hundaa'u Oromoon kutaa 11 dhaggeeffadha. Akka shugguxii Oromoo takkatti waa isin hima. Akkaawuntii kiyya maal ta'eessa qo'imee dhufe.